بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كينيا واني أردو بچود أفديبنو واي ليلة القدريت هل كان درجة قبدو هل كان مرتبة قبدو كان قرآن سببا يسيتي بجتشبو فمي سورة القدر سورة قدري يچون سورة واي درجة دبتو سورة إنا أنزلنا كني واي ليلة القدر دا دبتي وبليان كينيا دوبا ليلة القدر غيا كمي يومي يو خجت تنتاتي كان يرجع ربي جري عليه الصلاة والسلام هل كان ديدمي تكا ديدمي سدي ديدمي شني ديدمي تربا ديدمي سغلي غيا قري كان كيس بربادا هين انجي جچو دوبا وبليان كينيا ليلة القدر يوم جلقبه eeda halkan jalqabee jechuudha yookaa eeda ta'uu danda'a yookaa immoo bor galgala ta'uu danda'a yookaa halkan 25 ta'uu danda'a yookaa immoo halkan 27 yookaa halkan 29 ta'uu danda'a halkan kana shanan keessaa tokkuma ta'a halkan laylatul qadrii jechuudha rabbiin nama halkan san ibaadaa hojjetaa bulu rabbiin haa godhu jajjabaatuu qabna inshallah مي آياتا كان حلالو بسم الله الرحمن الرحيم جلقبا يقل مكا ربي قاري تهيتيني إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هايا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه دوب رب العالمين أنا كم جا إنا أنزلناه نوتي نبوفنا يا محمدو قرآن هو دمير هو جدوكم قرآن التدبيا إنا أنزلناه يا محمدو يا المنما نوتي قرآن كان نبوفني جملة واحدة بكة توكت أكما بيكمو كتابني إنجيلي في زبوري في توراة يدموكن بكة تكت نبي رتبو فمي فالله كان مو قرآن خينيا إرقما خينيا رتي عليه الصلاة والسلام بكة تكت بو فمي جيشو بليان كينيا بكة توكت سونتاني آياتا سورة يعني قدري حاجات نرتبو فمي بوليان كينيا دوبا آيانكم بؤو خيستي وبوليان كينيا بكتا كتي كان جوسن مالي بيت لوح المحفوظ الرا غرى بيت العزة كاجيان بيت العزة غرى سمي دنيا كانتي لوح المحفوظ الرا قرآن قد بو فمي وبوليان كينيا غرى لوح المحفوظ الرأي قرسمي دنيا كان بيت العزة كجان أتش خيستي جملة دام بوفمي دوبا إيغا بيت العزة الرأ بيت العزة تيغا بو إيبودا قرآن كن سورة دان قدري نمني اتحاج موتين آياتان سورة داني إرقامات تيغا دي بوفمي وبوليان كينيا هايا دوبا هنكي إني اتبوئي دمهو جوزا صدوما جوزني صدومني كن آماتا يوكا وقا ديدمي سدي خيستي قد بوئي قرآن كن جتشو دوبا إنا أنزلناه نوتي قرآن كان نبوفني جتشوني كربين جومالي نوتي قرآن كان نبوفني قرآن يسنقراتا كان نبوفني بكا تكتي جملة دانغرا بيت العزة تبومني لوح المحفوظ الرا هايا في ليلة القدر الكندر جاك عبدو كيسا بوفنجا وما دراك مال تسبيسي يا محمدو ما ليلة القدر يجوم مال جتشودان ونجا ليلة القدر يجوم مال جتشومي وانا كميتي وان ذاتك أبو مو waan gurraatti dha moo waan adiidha duuba kun isinittiin fakkaachuu hin qabu laylatul qadri jechuun halkanuma akka bajaa qaba
halkan caaltuudha halkan ibaadaan siidhaa dachaafamtu jechuudha dachaa godhamtu laylatul qadrii halkan darajaa qabdu jechuun khayrun min alfi shahr laylatul qadriin ni caalti ibaadaa baatii kum takkaa caalti halkan takkittiin sun namni tokko har'aan tana haaya baatii kuma takka jiraachuu ni danda'a hin danda'u baatiin kumni takka waggaa 83 fi baatii 4 tahaa jechuudha duuba namni amata 83 jiraatu yeroo ammaa kana hin argamu osuma argameewu waa xiqqisho jechuu duuba kanaaf rabbal aalamiinaa halkan takkittiitti akka nama amata 83 dhaabbatee tahaa jechuu duuba khayrii hunda kanarraa rafuu hin qabnu obboleeyyan keenya khayrii dila kanarraa rafuu hin qabnu duuba waan waggaa 83 halkan takkittiitti hojjetan namni khayrii siidhaa hongeeffame jedhe egaa rabbi alayhi salatu wasalaam man hurima khayrahaa faqad hurima namni khayrii halkan sanii hongeeffame maaliin milkaa'a duuba halkan sana jannataa fi ibiddi adda ba'a inni jannata seenu inni ibidda seenu halkan sana murtaa umriin saadhaa amata kana keessa du'aan gaafa sana murteeffama namichi kun milkaa'aadha moo hongeeffamaadha guyyaa san murteeffama obboleeyyan keenya kanaaf tattaafatuun du'aa'ii godhuun yaa rabbi umrii nu dheeris yaa rabbi rizqii nuu kenni yaa rabbi nama jannataa nu godhi jechuun halkan kana kadhaan isinaaf ta'e obboleeyyan keenya jajjabaatuun barbaachisaadha jajjabaatuun nurratti dirqama tahaa obboleeyyan keenya duuba baatii ibaadaa baatii kuma takka kan maallaqaan hin argamne osoo bittaadhaaf deemani maallaqa doolaara miliyoona takka baadhattee argattu beeki duuba kana abbaa rabbiin milkeessan milkaha halkan shanan kana jajjabaatuun barbaachisa walumaa galatti halkan 23 fi 25 29 27 kana jajjabaatuudha jechuun hiya fi sab'atin tabqaa isiin torbaan haftee keessatti jirgaa rabbi fi 9 tabqaa sagalee haftee keessa barbaadadhaa hiyye sagalee hafte 20 takkaa jechuun guyyaa qarii kana jechuu duuba haaya tanazzalul malaa'ikatu malaa'ikoonni samiidhaa ni bu'an halkan san halkan laylatul qadrii ni bu'an duuba warruuxu jibriilillee ni bu'aa halkan laylatul qadrii san malaa'ikoonni samiidhaa ni bu'an jibriilillee ni bu'a fiihaa halkan martabaa qabdu san keessa bi'idni rabbihim eeyyama rabbii isaaniitiin bu'an obboleeyyan keenya ofiin hin bu'ani bar rabbi erga kabaja halkan saniitiif duuba laylatul qadriin kabajaa baay'ee hedduu qaba maleekaatu halkan sana keessa buufama maleekonni dachii kanarra aktharuun min adadil ashasa duuba cirracha lafarra yaa'u kanarra cirracha dachii kanarra maleekonni baay'eedha jedhan duuba subhaanallah maashaa allah duuba maleekonnuu kabajaaf dhufan nuti immoo akkamiin rafna duuba akkamiin duuba irribatti hafna kabajaa halkan saniitii maleekaanni buufaman dabalata ammas quraanni keessa buufamee haaya bi'iidni rabbihim eeyyamaa fiqaadaa eeyyama rabbii isaaniitiin bu'anii min kulli amriin jennaan obboleeyyan keenya ayli kulli amriin waa hundaafi bu'an jechuu umrii namaa murteessuuf jannataa ibidda murteessuuf waa hunda abaluun ni miskiinaawa kunis kaan miskiinummaa barreeffama kaan tujjaarummaa kaan immoo ni du'aa kaan immoo ni fayyaa ni jiraata waa hedduu jechuu duuba min kulli amrin ayli kulli amrin waa hundaafi bu'anii salaamun hiya hattaa maxla'il fajr haaya aduun seenuudhaa qabee haga fajriin ba'utti laylatul qadriin ni jirti waan sa'aa takka dabartuu miti waan daqiiqaa 30tti dabartuu miti duuba waanuma halkan guutuu namni ibaadaa dalagate arkatu jechuu duuba haaya duuba ergaan rabbii gaaf tokko alayhi salaatu wassalaam laylatul qadriin guyyaa akkanaati guyyaa akkanaa eeggadhaa jechuudhaaf himuudhaaf deema duuba sahaabota lamaa wallolanii akkasit duuba wayitasaa wallolan ergaan rabbii ogguu du'eedha laylatul qadrii kanan isinii himuudhaaf deema amma nama lamaatu wallolee kanaaf rabbiin na irraanfachiisee je wallolli namaa kun illee riskii jiru
wantoota duuba khayrii namaa qabu takka nama hongeessiti jechuu. Walloluun khayrii hin qabdu. Muslimni lamaa walloluun khayrii hin qabdu. Duuba nutiif immoo gaariidha jechuu. Osoonii fi guyyaa san beekne guyyaa halkan laylatu qadriitii jechuu osoo beekne waa ibaadaan goonu halkan san malee halkan takkittii san malee ibaadaa sirriitti hin goonu. Kanaaf rabbiin nuu toluudhaafi ergamaa irraanfachiise. Irraanfachiisuu isaa keessa immoo khayruma jira. Halkan hunda'utti jabaannee ibaadaatti jabaatuun barbaachisaadha. Egaa obboleeyyan keenyaa wanni waliif dhaamnu laylatul qadriin har'a jechuu yoo ka beenu taate maal jechuu qabna. Aishaan hoggaa kana gaafattu halkan sun halkan laylatul qadrii ta'uu yoon beeke yaa erga rabbi akkamiin ji'a jetteen. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني جيجين. اللهم إنك عفو يا ربي أتنماف ديفتا فاعف عني يا ربي أتنماف ديفتا ناديس جيجين. كناف يوشكني هل كان ليلة القدر تو يوبين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جتشوك من أبليان كنيا نما رافيا دم ربنا هاقولوا هل كان ليلة القدر دا نما إبادان دبرت ربنا هاقولوا نما هل كان إبادة هل كان أمات سديتا مسديسا بوجي ربنا هاقولوا ربنا فالافسوا bakka jirrutti inshallah jajjabaachuu qabna. Viidiyoo kana immoo sheer nuuf godhaa. Warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib nuuf godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.